Akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kooti. Kuni katamaa dheeressaati. Egaa akkuma yeroo darbee waadaa isinii galee kaamiin gisuun jedhee hin ture. Egaa har'aa tooppikii bareedaa tokko, tooppikii ho'aa ta'e kan isin beekuu qabdan, warri beektan kan yaadachuu qabdanii fi warri hin beekne immoo kan beekuu qabdan qabadhee isinii dhiyaadheera. Kanaaf otoo sana gara sana nagiin dura garuu warri isinitti tolee fi na cinaa dhaabbachuu barbaadan fi na jajjabeessuu barbaadan YouTube channelii koo kana subscribe, like illee godhaa. Yoo barbaadan immoo hiriyoota keessaniif namoota beektaniif share gochuudhaan namootaan ga'a. Kanaaf mee kallachumaan gara sana haa deemnu. Tooppikii nuti ilaallu cyber crime and cyber security kan jedhudha. Tooppikii kana mostly namoonni baay'een ni beekna. Namoonni hin beeknes jiraachuu dandeenya. Kanaaf warra beektanii fi asii yaadachiisuuf ta'a. Warra kaaniif immoo more awareness xiqqaa uumuufidha. Kanaaf cyber crime and cyber security maal akka ta'e aga tokko isin ibsuu yaala. Kanaaf egaa yeroo ammaa kana akkuma beekamu sababa guddina intarneetii fi faayidaa isaarraa kan ka'e namoonni hedduun yookiin bal'inaan harki caalu addunyaa kanarraati parsantiin 66 kan ta'anii intarneetadha kan isaan fayyadamaa jiranii yookiin intarneeta fayyadamaa jiru. Kanaaf jireenya keenya keessatti hojiiwwan keenya guyyaa guyyaa yookiin immoo hojiiwwan keenya hedduminaan intarneeta irratti kan isaan hundaa'anii yookiin intarneeta irratti hundoonii kan nuti raawwannu jechuudha. Kana jechuun immoo odeeffannoowwan keenya kanneen akka communicationii yookiin immoo wal qunnamtiidhaan wal qabatee as teenyee fageenya irratti haasa'u, namoota duukaa bilbilaanis ta'uu danda'a wantoota garaagaraadhaan kan nuti haasofnu kana kanaan wal qabate jechuudha. Daldalaan yookiin immoo trade isa jennu jechaadha. Online tradingii cryptocurrency garaagaraadhaan wal qabatee qorannoo fi hojiiwwan biroodhaan wal qabate yookiin riisarchii garaagaraadhaan wal qabate hedduun isaa intarneeta irrattidha kan inni stoor ta'u yookiin immoo kan inni hundaa'u jechuudha. Kanaaf intarneetiin waan kamiyyuu hojiilee keenya yookiin saffisa olaanaadhaan hojii nuti hojjennu guyyaa guyyaadhaan kan nuti hojjennu saffisa olaanaadhaan akka raawwannu nu dandeessisaa jira jechuudha. Garuu haa ta'uutii malee faayidaa akkasii haa qabaatu iyyuu malee intarneeta irratti dipendi ta'uun keenya kuni yookiin immoo intarneeta irratti hundoonee hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuun faayidaa akkasiiyyuu haa qabaatu malee akkuma faayidaa qabu miidhaa hedduutu karaa intarneeta kana nurra gaha jechuudha yookiin immoo odeeffannoo keenya irra gaha jechuudha. Sababiin isaa nuti mana teenyee wantoota garaagaraa onlaayiniidhaan communicationiidhaan hanga tradingiitti yookiin immoo hanga daldala garaagaraatti kan nuti hojjennu. Kun immoo informationii keenya irratti rakkoo qaba. Rakkoo akkamii akka qabu walumaan ilaalla jechuudha. Kanaaf odeeffannoowwan keenya irratti rakkoo gahaa akka qabu yookiin immoo rakkoo hedduu akka qabu kun immoo rakkoo nageenyaa yookiin rakkoo karaa saayiberiitiin yookiin saayiber kiraayimii kan jennu jechuudha. Saayiber kiraayimiidhaan kan dhufudha. Kanarraa kan ka'e odeeffannoowwan keenya kan miidhaman yookiin immoo kan miidhu wantoota hedduutu jira jechuudha. Kanaaf rakkoolee kana beekuu fi hanga danda'ametti immoo furmaata barbaaduu yookiin immoo irraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Egaa maal faatu odeeffannoowwan keenya yookiin immoo odeeffannoowwan keenya kana yookiin odeeffannoo nuti taasifnu kana yookiin odeeffannoo keenya kan onlaayinii irraa qabnu wantoota nama armaan olitti ibse kana akka hatamuuf yookiin akka inni saamamuuf akka nu jalaa cabarbaramuu fi carraa guddaa kan uuman maal faadha yookiin kan uuman maal faatu jira kan jedhu isin hubachiisuu barbaadeenii yookiin carraa kan banu carraa kan kennu akka odeeffannoon keenya kun hatamu onlaayiniidhaan karaa saayiber kiraayimii kana yookiin immoo sababa rakkoo saayiberiidhaan informationiin keenya akka hatamuuf carraa kan uumu maal faadha kan jedhu wantoota muraasa ilaalla jechuudha. Kanaaf garii keenyaaf hara ta'uu danda'a. Garii keenyaaf immoo just hin beekna ta'a. Mee maalumaafuu haa ilaallu. Kanaaf kanarra dhaabbannee wantoota baay'ee ilaalla jechuudha. Gara biraatti gaafa muuf taanu yookiin gara biraatti gaafa ceenu
cyber crime kan jedhu jira jechuudha. Cyber crime kanarraati kan nuti jalqabuu qabnu definitionii cyber crime kana jechuudha. Cyber crime kuni jechoota lama qaba. Cyber and crime kan jedhutu jira. Cyberiin just waan biraa miti computeradha yookiin immoo digital asset yookiin digital computing ta'uu danda'a. Wanta kanadha jechuudha. Crime immoo beektuu akkadha. Kanaafi cyber crime kana gaafa hiiknu any illegal usage of any communication device to commit or facilitate any committing any illegal act jedha. Seeraan ala communication device yookiin immoo electronic device fayyadamuudhaan wantoota nuti sababa hannaa yookiin sababa saamicha informationii yookiin immoo saamicha odeeffannoo namaa goonu yookiin immoo saamichi odeeffannoo namaa ittiin taasifamu cyber crime jedhama jechuudha. Inni kuni seeraan aladha. Saamicha odeeffannoo ta'uu danda'a. Saamicha garaagaraa yookiin immoo shororkeessummaa biraa ta'uu danda'a. Wanti illegal activity ta'e kuni cyber crime dha jechuudha. Kan ammoo kan raawwatu eenyudha? Onlineidhaanis ta'uu danda'a. Karaa garaagaraa ta'uu danda'a. Cyber crime kan inni gaggeeffamu face to face dhaanis gaggeeffamuu danda'a yookiin immoo onlineidhaan gaggeeffamuu danda'a. Kanaafi cyber crime kana kan gaggeessu warra kamidha yoo jenne waan baay'eetu jira. Sana dura garuu mee cyber crime'n rakkoo akkamii biyya keessatti yookiin immoo biyyoota garaagaraa keessatti rakkoo akkamii geesseera kan jedhu laallachaadha dursine. Kanaafi cyber crime'n rakkoo gurguddaa akka geessisedha. Garuu mostly sourcein ani target irraa kana fudhadhee the most 10 biggest data breaches in history kan jedhu target irraati kan ani fudhadhe. Kana keessatti akkuma isin asirraa argaa jirtanii daataa gurguddaatu saamameera jechaadha. Daataa gurguddaatu saamicha gurguddaatu daataa irra gaheera kaampaanota kanarra jechuudha. Akkuma isin asirraa ilaalaa jirtanii kaampaanota gurguddaatu jira. Kaampaanii Yahoo'dha, Friend Finder Network jira, River City Media jira, Adhari jira, Alibaba jira, First American Financial jira, LinkedIn illee ni jira, Facebook illee ni jira, Real Estate Wealth Network ni jira, National Public Data ni jira. Wantoota kanarra saamichi daataa yookiin immoo saamichi information gaggeeffameera jechuudha karaa cyber crime dhaani. Kanaafi daataa hedduutu saamameera jechaadha. Kana qofa miti kaampaaniin biraallee ni jira garuu ani akka hubannoof sinii ta'uufan kana fide malee. Kanaafi rakkoo gurguddaan saamicha daataatiin gaggeeffame kaampaanota kurnan kanarratti fakkeenyaaf Yahoo irratti gara biliyeena 3tu daataa biliyeena 3tu kan saamame kan inni jedhu asirraati staatiksiisa. Friend Finder Network gama Ameerikaa keessatti argamu kanarratti gara miliyeena 4,112 miliyeena 412tu gaggeeffame jedha. River City Media irratti immoo gara biliyeena 1.4tu saamicha daataa hamma kanaatu gaggeeffame jedha. Kanaafi Adhari irratti illee akkasuma biliyeena 1.1tu saamicha daataa hanga kanaatu gaggeeffame jedha. Akkuma kana Alibaba irree 1.1 biliyeenatu gaggeeffame jedha. First American Financial keessatti illee akkasuma bara 2019 egaa baroonni barreeffamanii jiru as jalatti baroota isaanii ilaaluu dandeessu. As jala jira 2016 irraa kaasee 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024 jedha. Ani bara isaan dubbisne gaas jalatti sin argaa jirtu waan ta'eef First American Financial kan jedhu daataa gara miliyeena 885 daataa amma kanaatu haatame jedha. Akkasumallee LinkedIn irratti bara 2000 fi round bara 2019 gidduutti gara more than 700 million data have been breached jedha asirraati. Akkasuma Facebook irree 2021 gara daataa miliyeena 500 fi 33tu gaggeeffame jedha. Akkasumallee Real Estate Wealth Network keessallee akkasuma daataa biliyeena 1.5tu gaggeeffame jedha. Breach ta'ee jedha. Akkasumallee
naashinaal paabliik daataa kan jedhu kanarratti kaampaanii kanarratti bara 2024 baruma darbee kana keessa jechuudha 2000 naannaa miliyoona 2.9tu daataa biriichii hanga kanaatu gaggeeffame jedha. Kanaafi saayibar kiraayimoonni yookiin immoo saayibar kiraayimiin aktiivitii akka kanaa kaampaanii gurguddaarra geessa jechuudha. Hanga nama dhuunfaarraa kaasee yookiin nama dhuunfaa personal information irraa kaasee hanga kaampaanii guddaa yookiin immoo kaampaanii employee hedduu hanga qabutti rakkoo gurguddaa geessa jechaadha. Kanaafi rakkoo akkasii erga geessa ta'eeti namni dhuunfaa waa'ee saayibar kiraayimii fi saayibar seekuriitii beekutu sarara jiraata jechuudha. Sababiin isaa yeroo ammaa kana nuti intarneet irratti hundoofneeti yookiin immoo intarneet irratti illee ta'anitti kan nuti waan baay'ee hojjennu jechaadha. Kanaafi namni dhuunfaa kamiyyuu beekuu qaba kanan jechuu barbaadee fi kanaafidha jechuudha. Kanaafi hakeroonni yookiin immoo wantoonni akkasitti hanna akkasii yookiin hanna daataa akkasii gaggeessanii warra akkamiitii kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kana keessatti warri odeeffannoo kana saaman yookiin immoo odeeffannoo nama jala saamanii hakeroota jedhamu. Hakers jechuun afaan saayibar seekuriitiitiin hakeroota jedhamu jechaadha. Kanaafi gosoonni hakeroota kanaa yookiin gosoonni warra daataa saaman kana yookiin immoo daataa infoormeeshinii nama jalaa saaman kuni maal fakkaatu, maaltu adda isaanii godhaa fi meeqatu immoo jiru kan jedhu waliin ilaalla jechaadha. Akkuma sirraa argaa jirtanii responsibilitii mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf black hatiin jira, white hatiin jira, grey hatiin jira, green hatiin jira, blue hatiin jira, red hat hakeriin jira. Warri kun hakerootadha. Hakeroota haatii garaagaraa fayyadamanii jiru. Haatii isaan irratti hundaa'eeti kan maqaan moggaafameefi jechuudha. Kanaafi tokko tokko isaanii mee haa ilaallu. Asumarraa gaafa jalqabnu black hat jedhamu jira. Black hatiin kuni malicious hacker jedha jechuudha jalaa gaafa ilaaltani jechuudha. Malicious hacker jedha. Kana jechuuni namoota seeraan ala marsariitii namaa seenuudhaan odeeffannoo hatanidha jechuudha. Kana jechuun hojiimti isaanii innumti jalqabaa yookiin hojiimti isaanii iyyuu marsariitii namaa yookiin immoo weebsaayitii namaa seenanii digital information yookiin immoo information namaa saamuudha bakka hojiimti isaanii yookiin itti gaafatamummaan isaanii iyyuu inherently waanuma kana hojjechuudha jechaadha. Kanaafi isaan kuni yeroo hunda itti yaadanii odeeffannoo namaa kannatan jechuudha. Itti yaadanii odeeffannoo namaa hatu. Isaan kuni black hat jedhamanii beekamu jechuudha. Additionally also they exploit vulnerability in our system to cause the malicious program kan jennu jechuudha. Isaan kana keessatti isaan kuni sistema keenya keessatti dadhabina sistema keenya yookiin immoo weakness sistema keenya fayyadamu jechuudha hedduminaanii. Kanaafi more focus isaanii garuu hedduminaan focus isaanii dadhabinuma sistemii keenya fayyadamanii yookiin dadhabina sistema keenya fayyadamaniiti kan isaan informationii hatanii jechuudha. Inni kan biraa white hat kan jedhu jira. White hatiin asumarraatii akkuma ilaalaa jirtanii hatiin isaa whiteidha. Garuu wanta adda isa godhu inni kun ethical hackeridha. Ethical hacker jedha. Inni kun jechaadha. Ethical hackeridha. Warreen hackeroota yookiin immoo warreen naamusa qaban akka jechuudha jechaadha. Hiiktisa. Kanaaf akka warra black hatterii miti jechuudha. Black hackerii miti jechuudha. Isaan kuni ethical hacker jedhamanii beekamu. Work to improve the security system by identifying and fixing the vulnerability in the system jechuudha. Isaan kuni yeroo baay'ee kan isaan hojjetanii organizationii tokko keessatti employee ta'anii yookiin immoo qacaramaniiti kan isaan hojjetanii. Garuu targeetiin isaanii maalidha? Targeetiin isaanii probleemii sistema keessa jiru yookiin immoo rakkoo sistema keessa jiru dadhabina sistema keessa jiru hundumaadha kan isaan fix godhan jechaadha. Itti gaafatamummaan isaanii kanadha. Kan sababa black hat hackeriidhaan rakkoo uumame isaan kun garuu fix godhu jechaadha. Kanaafi hanqina yookiin dadhabina nageenya kompiitaraa yookiin immoo sistema tokko eeguu jechuudha. Kanaafi inni kun hojiin isaa kan white
hat hackeriiti jechuudha. So isaan kuni warra dhaabbatarraa hayyama qabanidha. Just nageenya siistama tokko eeguudhaaf jechuudha. Hayyamarraatii organization irraa yookiin immoo dhaabbata tokko irraatii hayyama qabu. Dhaabbatichaaf hojjetu jechaadha. Bifa kontiraataanis ta'uu danda'a. Bifa immoo yeroo dheeraadhaan yookiin permanentis ta'uu danda'a jechuudha. Isaan kun ethical hacker yookiin white hat hacker jedhamu jechaadha. Inni taanu grey hat hacker jedhama. Isaan kun not malicious but not always ethical jedha. Inni kuni kana jechuun isaan kun yeroo baay'ee grey hackeriin kuni yeroo baay'ee kan nuti jennee waamnu just the mix of black and the white hacker jenna yeroo baay'ee. The mix of black and the white hacker. Kanaafidha not malicious but not always ethical kan jedhameef jechaadha. Maliciousness miti yookiin immoo warra rakkoo geessisanis miti garuu immoo warra ethicalism miti jechuudha. Kanaafi they are at a mid range of these black hat and the white hat jechuudha. Kana keessatti isaan kuni they break into system without permission but do not have malicious intent. Break ni godhu system namaa ni cabsu. System namaa cabsanii ni seenu, marsariitii namaa cabsanii ni seenu, password namaa cabsanii ni seenu garuu rakkoo hin geessani. Hojiin isaanii isa kanadha. Rakkoo hin geessani yookiin immoo miidhaa hin geessisanii jechuudha. So they often inform organization about the vulnerability of the system, but sometimes they expect some payments from that organization. Kana jechuun yeroo tokko immoo vulnerability report ni godhu organizationiif yookiin immoo kaampaanii sanaaf marsariitii kaampaanii sanaa rakkoo inni qabu kaampaanii sanatti ni himu. Rakkoo akkasii qabadanii report ni godhu garuuti payment money barbaadu yookiin immoo recognition akka inni kaampaaniin sun recognition akka isaaniif kennu yookiin immoo akka beekamtii wayii yookiin immoo akka payment wayii isaaniif kennu ni barbaadu jechaadha. Kanaafi isaan kun grey hat jedhamanii beekamu jechaadha. Inni taanu green hat hacker jedhama. Inni kuni akkuma jalatti argaa jirtan new and skilled hacker jedhama. Isaan kuni warra haaraadha, warra barachaa jiranidha jechaadha. Waa'ee hacking system warra baratanidha. So they are a beginner and a learner in field of hacking jennee waamna isaan kana jechaadha. Isaan kuni yeroo baay'ee ni baratu. Waa'ee hakiingii ni baratu. Yeroo dheeraa fudhatanii waa'ee hakiingii teekniika isaa akkaataa kamitti akka deemu, akkaataa kamitti akka hatuun danda'amu, akkaataa kamitti wantoonni hakiingiidhaan wal qabatu hundumtuu akkaataa kamitti akka raawwatu ni baratu jechaadha isaan kun. So mala hakiingii baratan kana immoo maal godhu? Mala hakiingii yookiin immoo mala hakiingii baratan kana yeroo dheeraa fudhatanii mala hakiingii baratan kana maal godhu? Shaakala godhu jechaadha. Practice godhu ni shaakalu akkataatti information namaa hatamu ni shaakalu jechaadha. Kanaafi garuu miidhaan geessisan miidhaadhaaf miti kan isaan shaakalan yookiin rakkoo geessisuuf miti kan isaan shaakalan beekumsa isaaniifidha. Sababiin isaa beekumsa gahaa hin qaban waan ta'eef beekumsa isaaniif kan isaan shaakalanii beekumsa gahaa godhachuudhaaf kan isaan shaakalan. Isaan kun maal jalatti ramadamu? Isaan kun green hat hacker jedhamanii beekamu jechaadha. Inni taanu blue hat jedhama. Blue hatiin kuni akkuma isin argaa jirtanii blue hatiidha. Hatiin isaa bluedha jechuudha. Isaan kun immoo vengeful hacker jedhamanii beekamu. Isaan kuni any kind of external individuals or group hired by organization to perform some kind of penetration or testing or any kind of vulnerability assessment in some kind of organization. Kan jennu jechaadha. Isaan kuni organizationii tokkoof qacaramanii yookiin immoo bifa kontiraataanis ta'uu danda'a. Bifa yeroodhaan yookiin immoo guyyaa tokko guyyaa lamaaf ta'uu danda'a. Yeroo irratti hundaa'anii kan siistemni tokko otoo inni launch hin ta'in dura otoo inni deploy hin ta'in dura gara paablikiitti dhufee otoo inni yookiin immoo public networkiitti otoo inni dhufee otoo inni deploy hin ta'in yookiin immoo
gara servera namaa servera kaampaanii sanaatti dhufee otoo inni deploy hin ta'in dura testi godhu jechuudha. Hagam security'n isaa guddaadha, hagam security'n isaa laafaadha kan jedhu security systemichaa testi godhu jechaadha otoo inni deploy yookiin immoo launch otoo hin ta'in dura. Rakkoon geessisanii homaa dhiibbaan geessisan isaan kun garuu testi ni godhu. Security systemichaa testi ni godhu. Rakkoo systemicha keessa jiru fix ni godhu jechaadha. Ni argu. Wiikiidha sistemni kun wiikiidha security'n isaa gadi bu'aadha laafaadha jedhanii addanii baasu. Kanaaf jecha isaan kun yeroo baay'ee yeroo dheeraaf kaampaanii keessaan hojjetanii yookiin immoo achi keessatti authorized ta'anii yeroo dheeraadhaaf hin hojjetan jechaadha. Yeroo gabaabaadhaaf kan isaan hojjetanii baay'inaan siistema sanaa assessmentii siistema sana irratti gaggeessuudhaaf jechaadha. Kanaaf isaan kun blue hat jedhamanii beekamu. Inni itti aanu red hat jedhamee beekama. Red hat hackeriin kun immoo vigilant or something that is vigilant hacker. So we call this one or we consider this one as a vigilant hacker. Isaan kun yeroo baay'ee kan isaan ittiin beekaman jechaadha. Isaan kun red hat hacker jedhamanii beekamu. So they characterized as vigilant hackers. Isaan kun immoo maadha? Odeeffannoo hin hatanii jechuun dandeenyu yeroo tokko darbanii odeeffannoo hatu. Odeeffannoon isaan hatan garuu odeeffannoo nama dhuunfaa osoo hin taane hedduminaan kan isaan hatanii odeeffannoo hakerii biraadhaan hatamedha kan isaan irratti hojjetan jechaadha. Amma fakkeenyaaf black hat hackeriin kan inni hatu informationii nama dhuunfaati. Itti gaafatamummaan isaa yookiin immoo main intention isaa yookiin main intention isaa inni jalqaba hanna irrattidha jechaadha. Red hatiin immoo isa kanarratti hojjeta jechaadha. Isa kanarratti adabbii fudhata jechaadha. Isa kanarratti adabbii kenna. Isan hate kana adabaa jechaadha. Isa kanarratti kan inni yeroo baay'ee hojjetu jechaadha. Black hatii kanarrattidha. Kan black hatiin hate yookiin kan black hat hackeriin kan hate red hatiin immoo adabbii irratti ejjennoo irratti fudhata jechaadha. Garuu isaan kuni rakkoon isaanii red hatiin kuni intiniin qaban beekamtiin qabani beekamtiin isaaniif hin kennamne. Garuu kaayyoon isaanii kaayyoo magaarii fakkaata. Gin yookiin immoo kaayyoo gaarii yookiin kaayyoo sirrii haa qabaatan iyyuu malee kaayyoon isaanii kuni beekamtii hin qabu jechuudha. Beekamtii hin qabani. Informationii hakerii biraadhaan hatame informationii hatame sanarratti hakerii biraadhaan hatame sanarratti ejjennoo fudhatu. Yeroo tokko immoo darbanii ni hatu jedhama yookiin immoo ni gaggeessu illee gara activity kana informationii namaa compromise ni godhu jedhama. Kanaaf irra jireessaan garuu ejjennoo isaan fudhatanii hakerii yookiin black hat hakerii kanarrattidha. Isaan yeroo baay'ee kan isaan fudhatan. Informationiin nama dhuunfaa gaafa hatamu ejjennoon isaanii sanarrattidha. Nama hate sana yookiin immoo qaama hate sanarratti kan isaan ejjennoo fudhatan jechaadha. Kanaaf kanarraatii I hope that hintii ta'e yookiin kiluu ta'e argattanittudha yaada type of hakerii kanarraa jechaadha. Totally warri kuni walumaa galatti informationii warra hatanidha. Informationii nama dhuunfaa just compromise warra godhanidha jechaadha. Kallattii garaagaraatiin kallattii software design gochuutiinis ta'uu danda'a. Kallattii script design gochuutiinis ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin just intention isaanii informationii just compromise gochuudha jechuudha. Hedduun isaanii garuu etika walakkaan isaanii kan akka waa'ee isaatii yoo laallee etikaalidha. Fixing godha. Informationii adda rakkoo sistema keessa jiru adda ni baasa. Wantoota kana more hackeriidha jechuudha. Hackeriidha more namni fix gochuu danda'u namni informationii rakkoo sistema tokko dadhabina sistema tokko adda baasee beeku haggochuun dadhabuu jechuu barbaadeen. Sababiin kanaaf baay'een isaanii just hackerii kana jalatti kan ramadamanii fi sababiin isaa akkuma qaamni yookiin expertiin tokko sistema tokko dadhabina sistema tokko yookiin immoo vulnerability sistema tokko
fix gochuu identify fix gochuu hin danda'a erga ta'eeti hatuun isatti hin ulfaatu jechaadha. Kanaafidha hakeriidha kan nuti jenne jechaadha. Silaa white hat hakeriin kuni ethical hakerii adda ta'eeti as jala dhufuu hin qabu ture. Sababiin isaa adda baasee beekaa test ni godha. Kuni vulnerable systemidha. Systemni kun weakness qaba jedhee adda baasa erga ta'eeti compromise gochuu ni danda'a jechaadha. Kanaafidha jechuudha barbaadeni. Kanaafi cyber crime rakkoo akkasii geessu erga ta'eeti hakeroonni jechaadha. Rakkoo akkasii erga geessu ta'eeti digital asset keenya irratti yookiin information keenya irratti rakkoo akkasii erga geessu ta'eeti cyber security ni barbaachisaa jechaadha. Nageenyi cyberii yookiin immoo nageenyi kompiitara keenya yookiin nageenyi cyberii keenya ni barbaachisaa jechaadha. Kanaafi asirratti akkuma argaa jirtanii kun cyber security jedhama jechaadha. Cyber security jechuun nageenya cyberiiti waan biraa miti. Kanaafi inni kuni definition isaa protect device network and data from digital attack jedha. Isa kana keessatti protecting device yookiin immoo device keenya kan nuti protect goonu yoo ta'e networkii dabalatee data illee dabalatee wantoota kana protect kan godhamu yoo ta'e inni kun cyber security jedhama jechaadha. Kanaaf cyber security is to protect the device including network and the data from such kind of digital attack jechuudha. Kanaafi the purpose of digital cyber security is to ensure confidentiality, integrity and availability of information. Kanaaf gooliin cyber security inni jalqaba confidentiality mirkaneessuudha, integrity mirkaneessuudha, availability of information mirkaneessuudha jechaadha. Kana jechuun confidentiality information keenya yookiin immoo icciitii information keenya tursiisuudha yookiin immoo qabuudha. Integrity information keenya qulqullina information keenya akkuma nuti store goonetti yookiin immoo akkuma nuti jalqaba online irraa qabnutti akkasumatti tursiisuudha. Otoo hin jijjiiramiin hakeriin tokko dhufee yookiin immoo qaamni biraa dhufee akka inni tempering goone yookiin immoo akka inni changing goone bifa qulqullina qabuun information keenya online irra tursiisuudha. Inni itti aanu immoo availability dha. Information kun nama store godhe yookiin immoo nama information sana store godhe sanaaf qofa akka inni argamuu danda'u yookiin akka inni accessible ta'uu danda'u gochuudha jechuudha cyber security goaliin isaa. Kanaafi qaamni kamiyyuu dhufee information kana yookiin immoo unauthorized third party tokko dhufee information kana access gochuu hin danda'u jechuudha. Yoo security jiraate yookiin cyberiin tokko yoo secured ta'e accessible ta'uu hin danda'u information keenya jechaadha. Kanaafi gooliin cyber security confidentiality, integrity and availability wantoota kana sadanidha jechaadha. Icciiteessuu qulqullina information eeguu fi akka hin jijjiiramne fi availability information keenya eeguudha jechaadha. Kanaaf everywhere every time the authorized party or the authorized body can access his or her information kan jennuuf jechaadha. Kanaafi warreen kun purpose cyber security jechaadha. Inni itti aanu white matters. Erga kana ta'e cyber security purpose isaa definition isaa dabalatee erga kana ta'eeti white matters. Maaliif barbaachiseedha bakka? Maaliif beekuun barbaachise? Maaliif? Sababiin isaa maaliif? Kan jedhu sababii cyber attack jiruufidha yookiin immoo sababii cyber crime jiruuf cyber security beekuun barbaachiseedha gabaabumatti. Kana keessatti cyber attackiin immoo kan inni geessuu danda'u financial loss geessuu danda'a, identity theft geessuu danda'a, even personal harm illee geessuu danda'a jechaadha. Kana keessatti cyber security ni barbaachisa. Cyber security beekuun dirqamadha jechaadha. The reason behind is the existence of cyber crime. Because of this, we have to know the cyber security. So here financial loss gaafa jennu just qisaasama maallaqaati. Fakkeenyaaf information kaampaanii tokko compromise yoo ta'e walumaa gala hojjettoonni kaampaanii sanaa information isaanii compromise ta'a jechaadha.
yeroo kana immoo information sana deebisanii maintain gochuudhaaf yookiin immoo servera sana maintain gochuudhaaf bakka itti deebisuudhaaf just financial yookiin immoo birrii isaan gaafata yookiin immoo mallaqa isaan gaafataa jechaadha. Kun immoo mallaqa guddaa gaafachuu danda'a. Hakeroonni hojii isaanii isa kanadha. Takkaa informationii namaas ni saamu, servera ni qabatu, sana booda servera sana log gochuu danda'u, akka information access hin taane sana booda maal godhu paymentii gaafatu. Yeroo sana recover gochuu baak gochuun illee ni cimaa jechuudha. Garantii illee hin qaban, wabii illee hin qaban. Sanaaf ulfaataadha. Kanaaf jecha financial loss. Identity theft yeroo sana immoo kana jechuun immoo identity theft jechuun immoo informationiin keenya eenyummaa keenya bakka bu'a. Kana beektu miire informationiin keenya namni kamiyyuu ni beeka. Eenyummaa keenya bakka bu'a. Kana jechuun emailiidhaa kaasee credential information baay'ee password, username, phone number baay'eetu jira. Wantoonni kuni the identity of somebody, the identity of you, the identity of me. So it is the identity of us. Identity keenya dha jechaadha. Kanaaf wantoota kana miidhaan rangaa jechaadha. Kana attaan godhu targeetiin isaanii kanadha jechaadha. Identityidha, financeidha. Wantoota kanadha targeetiin hakeroota. Isa kana kan isaan hubachuu qaban, isa kana kan isaan beekan, isa kanadha kan isaan barbaadanis. Kanaaf jecha edda kana ta'eetii erga kana harmi godhu erga ta'eetii cyber security beekuun ni barbaachisa jechaadha. Kanaaf we should have to stay protected. We should have to protect our device. We should have to secure our device from such kind of cyber attack or cyber crime. So unless and otherwise we will be in a danger. So kuni baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf jecha beekuun dirqama keenyadha jechaadha. Kanaafidha kan inni asitti topic kana fidee jechuudha. Inni taanu why we are vulnerable kan jedhudha. Inni kuni maaliif kan nuti saaxilamnu, sababii kamiifi sababii maal ta'eef saaxilamna kan jedhu wantoonni sadan kun just more gahaadha jedhee yaada. Inni jalqaba increasing reliance on technology for communication, work and financial transaction kan jedhudha. Inni kuni just technology irratti hirkachuu keenyadha. Hedduminaanii akkuma isin beektan har'a karaa aappii baay'eedha kan nuti haasofnu. Karaa aappii baay'eedha kan nuti qarshii walii transfer goonu. Fakkeenyaaf Awaash baankiin intinii mataasaa qaba, aappii mataasaa qaba. Nigdi baankiin yookiin immoo commercial baankiin aappii mataasaa qaba. Aappii baay'eetu jira jechaadha bilbila keenyarraa. Akkasuma kooppoon wantoota baay'ee qaba jechaadha. Kana dabalata immoo koodii baay'ee jira. Kana fayyadamniti. Kuni akkuma teekinooloojii irratti hirkachaa deemnu, akkuma teekinooloojii irratti hirkachaa deemnu, teekinooloojii garaagaraa irratti hirkachaa deemnu, carraan hatamuu keenyaa yookiin immoo carraan itti hakerootaaf expose ta'uu keenya bal'aadha jechaadha. Inni kun carraa uumaa deeman jechaadha. Kanaaf increasing reliance on technology for communication, work and financial transaction can lead us to be vulnerable for such kind of hackers or for such kind of just malicious programs kan jennuuf jechaadha. Kanaaf malicious programii baay'eedhaaf nu saaxilaa jechuudha. Kanaaf ni jalqabaa relianceidha on such kind of technology. Inni lammaffaa immoo lack of awareness about basic cyber security practice. Inni kun baay'ee kan barbaachisudha, awareness dhabuudha. Cyber security practice beekumsa isaa dhabuudha. Rakkoo akkamii akka qabuu fi maal akka fayyadamuu dandeenyu, security computer keenya secure gochuudhaa fi maal fayyadamuu akka dandeenyu, wantoota kana awareness in detail dhabuudha. Kanaaf akkuma awareness dhabaa deemnu waan baay'eef saaxilamaa deemna jechaadha. Kanaaf baay'ee ulfaataadha. Kanaaf lack of awareness is the most basic that make us to be vulnerable or fall in the vulnerability. Kanaaf just baay'ee nu barbaachisaadha awareness qabaachuu jechaadha. Kanaaf inni kun nu saaxileera jechaadha, lack of awareness kun yookiin nu saaxilaa jechaadha. Inni taanu advanced method used by cyber criminals to exploit vulnerability. Kanadha. Inni kun akkuma teekinooloojiin dabalaa deemu, akkuma awarenessiin keenya dabalaa deemu, beekumsi cyber criminalis yookiin immoo beekumsi hakerootaas baay'ee dabalaa deemaa jechaadha.
Gaafa isteeppiin keenya parsantii 20 guddatu kan isaanii parsantii 40 guddachaa deema. Akkana jechuudha. Akkuma kana carraan beekumsa isaanii yookiin immoo dandeettii isaanii cimaa deema jechaadha. Meetadiin isaanii, teekniikni isaan itti information nama hatanii advaansed ta'aa deema jechaadha. Kanaafidha kan nuti yeroo baay'ee saaxilamnu yookiin immoo kan saayibar kiriminaalii tokkodhaaf saaxilamnuu fi kanaafidha jechaadha. Kanaaf baay'ee moo isaan advaansed ta'aa deemu. From time to time update gochaa deemu jechaadha beekumsa isaanii. Tooftaan isaanii tooftaa kan fayyadamanii akkaataa kamitti gochuu hin danda'ama kan jedhudha jechaadha. Kanaaf jecha soofteerii garaagaraa yookiin immoo iskiriptii garaagaraa wantoota baay'eedha kan isaan riliis gochaa oolan jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf teekniika isaanii beekuun, meetadii isaanii beekuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf isaan kun hakeroonni advaansed ta'aa deemu yeroo baay'ee. Inni kun immoo akkuma advaansed ta'aa deeman beekumsi isaanii baay'ee nu caalaa deema, dandeettii isaanii baay'ee nu caalaa deema. Kanaaf haguma isaan nu caalaa deemanii isaaniif saaxilamaa deemna jechaadha. Inni kun rakkoo guddaadha. Inni kun that will pave the way for us to be vulnerable. Kanaaf carraan karaa nuusaa akka nuti vulnerable taanuuf. Kanaaf baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf isaan kun just carraa yookiin immoo akka nuti saaxilamnuudhaaf carraa ni uumu jechuudha. Wantoonni kun sadan baay'ee murteessoodha. Inni itti aanu common cyber threats that everyone should know kan jedhamu warra kanadha jechaadha. Isaan kun common cyber threats yookiin immoo balaawwan saayibarii yookiin immoo balaawwan saayibariidhaan dhufan kan namni kamiyyuu beekuu qabudha. Isaan kana keessaa muraasadha kan ani asirratti fide slaayidii kanarratti jechuudha. Kana keessaa inni jalqaba vaayirasiidha. Vaayirasiin balaa guddaa kan saayibarii jechaadha. Balaa guddaa saayibarii irra geessudha. Inni kuni vaayirasii jedhama. Just definition isaarra gaafa jalqabnu it's a program that attach itself or attach to files and spreads when the file is opened. Inni kuni hedduminaanii kan inni uumamu user initiation irratti hundaa'a jechaadha. Kana jechuun onlaayinii seennee yookiin immoo waan ta'e tokko faayila tokko daawunlood goona. Gaafa faayila tokko daawunlood goonu faayila sanatti faayilli sun faayilli hundi fayyaa miti. Faayilli tokko infected kan ta'e jira. Faayilli infected ta'e sun immoo gaafa akka tasaa ta'e daawunlood ta'u kompiitara keenya irratti yookiin immoo bilbila keenya irrattis ta'uu danda'a. Gaafa daawunlood goonee booda gaafa nuti kiliik goonu yookiin banuudhaaf yookiin execute gochuudhaaf gaafa nuti kiliik goonu already infectedidha faayilli suni. Saaxilamaadha. Kanaaf gaafa nuti kiliik goonu maal ta'a gara faayilawwan birootti tatamsa'a jechaadha. Replicate ta'a jechaadha. Gara faayila birootti faayila kan biraa yoo qabna ta'e gara faayila biraatti replicate ta'eetu faayilota keenya yookiin immoo dookumentoota kan keenya warra kaanillee miidha jechaadha. Kanaaf replicationin kun amala vaayirasiiti jechaadha. Amala vaayirasiin qabudha jechaadha. So as an example, it is an infected document corrupting other file on your computer jedha. Kanaaf gaafa faayila tokko daawunlood goonu yookiin immoo gaafa e-bookii tokko waan ta'e tokko gaafa daawunlood goonu bifa faayilii, bifa PDF-dhaan, bifa MP4 yookiin immoo bifa muuziqii garaagaraatiin gaafa nuti daawunlood goonu faayilli hundi nagaan qabu jechaadha. Faayilli rakkoo qabu jira. Faayilli miidhamaan jira. Faayilli infected ta'e vaayirasiidhaan dizaayin dumti kan ta'e jira jechaadha. Ittiin faayila namaa hatuudhaaf kan hakeroonni gadhiisantu jira jechaadha. Isaan kana maal ta'a isaan kanatu daawunlood ta'ee bilbila keenya irratti kompiitara keenya irratti daawunlood ta'ee gaafa nuti kiliik goonu amala faca'uu yookiin immoo amala replicate ta'uu qabu jechaadha. Amala baay'achuu faayila kan biraatti tamsa'uu amala akkasii qabu jechaadha.
Kuni vaayirasiidha, amala vaayirasiiti jechaadha. Kanaaf gaafa tatamsa'anii faayila biraarra dhiibbaa geessu jechaadha. Faayilli keenya guutummaa guutuutti hin hojjetu jechaadha. Guutummaa guutuu koompitara keenya keessa jiru faayila hunduma isaa kontirool godha jechaadha. Kanaaf yeroo tokko tokko faayilli keenya kan inni banamuu didu gaafa nuti kilik goonu banamuu dida wantoota tokko tokko ni mul'isa jechaadha akkuma asirraa argaa jirtan. Kanaaf kun amala vaayirasiiti jechaadha. Amala vaayirasiiti. Kanaaf of eeggannoo nu barbaachisaadha jechaadha. Gaafa daawunlood goonu waan ta'e tokko waan trusted hin taane tokko daawunlood gochuun faayila PDF isaa ta'u PPT isaa ta'u wantoota garaagaraa gaafa seennee daawunlood goonu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechaadha. Faayilii kuni faayila vaayirasiidhaan infected ta'e ta'uu danda'a. Gaafa finnee garuu daawunlood goonu faayila keenya yookiin immoo faayila koompitara keenya irra jiru hunduma isaa miidhuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaaf type of computer virus maal faatu jira kan jedhu isaan kun isaan muraasadha. Boot sector virus jira, web scripting virus jira, browser hijacker jira, resident virus jira, kan biraallee ni jira jechaadha. Kan biraa kana keessatti kan nuti ilaallu jalqabumarraa qabne yoo ilaalle jechuudha. Boot sector virus kan jedhamudha. Boot sector virus kuni virus just vaayirasii yeroo baay'ee koompitara keenya akka dafee hin banne kan godhu jechaadha. Yeroo baay'ee kuni vaayirasiin kuni boot sector of driveidha kan inni miidhu yookiin immoo kan inni harmi godhu jechaadha. Kana keessatti koompitara keenya dafee hin banu, dafee buutiin ta'u jechaadha. Naannaa oola bifa asirraa mul'atu kanaan jechaadha. Kun amma boot sector vaayirasiidha jechaadha. Amala akkasiiti jechaadha. Amala akkasii argisiisa vaayirasii boot sector vaayirasii kun. So inni kuni yeroo baay'ee kan inni daddarbu hedduminaan kan inni darbu karaa fileeshiiti yookiin immoo karaa secondary storage device jechaadha. Storagein tokko yookiin immoo USB devicein tokko infected ta'eera vaayirasiidha yoo ta'e USB sana finnee koompitara haaraa yookiin immoo koompitara keenya koompitara nagaa ta'e yookiin device nagaa ta'e itti gaafa suuqnu koompitara keenya performaansii isaa slow ta'aa deema jechaadha, dadhabaa deema jechaadha. Yeroo sicha garuu yoo beekamuudha baate yeroo booda garuu vaayirasiin sun boot sector of our drive irratti rakkoo geessaa deema jechaadha. Kanaaf koompitara keenya dafee hin banu hin tura. Performaansii koompitara keenyaa gadi buusa jechaadha. Kanaaf jecha rakkoon kun boot sector vaayirasiidhaan kan dhufudha jechaadha. Inni itti aanu web scripting virus kan jedhamudha. Web scripting virusiin kun immoo yeroo baay'ee vaayirasii just old version of browsers fayyadamuurraan kan ka'edha kan inni dhufu. Yeroo tokko tokko browsers sababa koompitara yeroo dheeraa fayyadamneef browsers keenya yookiin fakkeenyaaf akka Google Chrome kan akka Microsoft Edge kan akka Internet Explorer kan akka Opera wantoonni kun jiru akka browsers jechaadha kan nuti interneetatti fayyadamnu jechaadha. Wantoonni kun update hin ta'e yoo ta'e yeroodhaa yerootti update hin ta'an yoo ta'e automatically update isaa ta'u siniin isinumaanis maanuwaalii update kan hin goone yoo ta'e maal gochaa deema hedduun isaa maal ta'a deema saaxilamaa deema jechaadha. Hakerootaaf saaxilamaa deema. Wantoota baay'ee achirratti pop up ta'aa deema jechaadha. Security issue yookiin immoo wantoota koompitara keessan harmi godhani detect hin godhu. Kanaaf sooftiweerii koompitara keenya irra jiru yeroo yerootti update gochuun sababii kanaaf barbaachisaa jechaadha. Sababii web scripting vaayirasiin jiruufidha. Inni kun immoo kan inni banu websaayitoota harmi ta'an yookiin immoo websaayitoota baay'ee koompitara keenya balaadhaaf saaxilan hedduudhaaf carraa bana jechaadha. Carraa bana jechaadha. Garuu sooftiweeriin keenya yookiin immoo web browsersiin keenya updateedha yoo ta'e yookiin kan updated ta'edha yoo ta'e maal godha? Block ni godha yookiin immoo notify illee sin godha jechaadha.
saayitii isin yookiin immoo weeb browsers isin bantan yookiin weebsaayitii isin bantan harmi fuudhidha simmiidha yoo ta'e notify illee isin godha jechaadha. Garuu outdated yookiin immoo update kan hin taane yoo ta'e notification illee waan ta'e illee isinitti himuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf web scripting virusiin karaa kana dhufa jechaadha. Karaa old version of web browsers. Inni itti aanu browser hijacker kan jedhamu jira. Browser hijacker kan jedhu kuni inni kun immoo walumaa galatti kan inni godhu setting browsers keessanii jijjiiran kun immoo view isaa jijjiira. Yeroo tokko tokkoon argitu yoo ta'e just darbee viewumti yookiin immoo fuulumti screenii browsers keessanii yeroo tokko tokko jijjiirama. Akkaataan settingii isaallee jijjiirama. Inni kuni sababa browser hijackeridha yookiin immoo sababa vaayirasii kanaatiin kan inni yeroo baay'ee akkas ta'u. Inni kuni homepage garaagaraa yookiin immoo page browsers keessanii jijjiira. Akkasiin beektan sanaan alatti akka biraa godhaa jechaadha. Ofiisaa akka ta'utti gara ta'utti jijjiiraa deema. Gaafa sana immoo inni kuni maal godhaa fakkeenyaaf settingii biraa kan addi godhu yoo ta'e yookiin immoo homepage biraa display kan godhu yoo ta'e because already browsers keessan screen browsers keessan jijjiireera. Saayitii biraa yookiin homepage biraa display kan godhu yoo ta'e homepage sana irratti click gaafa gootanii already homepage sun yookiin immoo homepage sun kan inni create ta'e vaayirasii kanaanidha. Gaafa isin click gootanii gara kamitti isin geessa yookiin immoo gara kamitti redirect isin godha gara harmful ta'e yookiin immoo harmful saayitiitti isin geessa jechaadha. Gara biraatitti gara baay'ee balaadhaaf kan saaxilu tokkotti isin geessa jechaadha. Gaafa sana balaadhaaf expose taatu jechaadha yookiin immoo balaadhaaf kompiitarri keenya expose ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun yeroo baay'ee kan inni nu saaxilu yookiin kan inni pop up godhu yeroo hedduu kan inni pop up godhu maalidha? Fake websiteidha jechaadha. Fake websiteidha. Isa kanaafi yeroo baay'ee isa kana sirreessuun dirqama keenyadha jechaadha. Dirqama keenyadha sirreessuun. Website jala seenne browsersii kana keenya jala seenne settingii jalaatii maal gochuu qabna? Isa kana siniif hintiniin jedha. Maal gochuu qabna? Settingii keenya by default gara duraatitti gara original ta'etti yeroo yerootti update gochuun dirqama keenyadha jechaadha. Unless and otherwise balaadhaaf saaxilamna jechaadha. Balaa browser hijacker vaayirasii kanaaf saaxilamna jechaadha. Kuni vaayirasii gosa kanaati jechaadha. Inni itti aanu resident virus kan jedhudha. Inni kun immoo yeroo baay'ee memorii keenya keessa kan inni jiru. Memorii kan inni qabatu jechaadha. Memorii kompiitara keenyaati kan inni qabatu yookiin immoo memorii bilbila keenyaati kan inni qabatu. Inni kuni amalli isaa maalodha? Amalli isaa inni jalqaba takkaa seene jennaan yeroo dheeraadhaaf ni tura bifa dormaantiidhaan jechaadha. Ni tura. Eddi dagatamee booda edda isin dagattanii booda maal godhaa? Deebi'ee yeroo booda jechaadha. Yeroo booda deebi'ee ofiisaa update ta'a jechaadha. Yeroo isin waan ta'e faayila guddaa tokko waan ta'e hojjettu waan ta'e click gootan jechaadha. Amala akkasii qabanni kun immoo it update or it can be activated after a certain time or after specific date of time kan jennuuf jechaadha kana. So inni kuni hedduminaan memorii bilbila keenya yookiin memorii kompiitara keenyaarra kan inni qubatu yookiin kan inni qabatu jechaadha. Kanaafi wantoonni kuni type of computer virus jechaadha. Kanaafi inni guddaan vaayirasii ofirraa yookiin kompiitara keenyarraa ittisuuni inni jalqaba antivaayirasii caanuudha. Antivaayirasiin immoo antivaayirasiin hundi antivaayirasii miti. Antivaayirasii miti mataansaa kan hakeriidhaan dizaayin kan ta'e hedduutu jira jechaadha. Kanaaf antivaayirasii hunda trustedidha jennee amanuu hin qabnu jechaadha. Kanaaf ilaallee antivaayirasii licensed ta'e verified kan ta'e download goone yeroo mara security kompiitara keenya yookiin immoo security
bilbila keenya eeguun dirqamadha jechaadha. Kanaaf gaafa iskaan goonu bilbila keenyarra gaafa iskaan goonu tokko storage space koompitara keenyaarree ni dabala jechaadha. Wantoota hin barbaachisne remove ni godha. Lammaffaa immoo bandwidth illee ni dabala jechaadha. Hanga bandwidth koompitara keenya hamma inni qabate keessaa hir'iseeti bandwidth gahaa akkanatti qabaannu godha jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Antivaayirasiin just inni kun koompitara keenya keessaa vaayirasii baay'ee iskaan godhe remove gochuu waan danda'uuf more filatamaadha jechaadha. Kanaaf isa kana fayyadamuun ni danda'ama. Inni itti aanu wormiidha. Wormiin inni kun immoo inni kunis malicious programmiidha yookiin immoo malicious softwareidha that can harm our computer also, but we call this one is stand-alone program that replicates itself and spreads across network without user action. Isa jennu kanadha. Inni kun stand-alone programmiidha. Stand-alone programmiidha. But it replicates by itself across the networks without user action kan jennu kanadha jechaadha. Sababii stand-alone jennee fi user action irratti miti kan inni hundaa'u yookiin click gochuu keenya irratti miti kan inni hundaa'u. Sababiin isaa ofuma isaa replicative godha jechaadha. Ofuma isaa replicative godha. Vaayirasiin fakkeenyaaf vaayirasii click yoo goone malee vaayirasii program vaayirasii tokko yookiin immoo executable vaayirasii tokko gaafa click goonu bichaadha kan inni replicate ta'u. Inni kuni garuu akkas miti. Inni kuni kan inni replicate ta'u ofuma isaati. Maal irratti hundaa'ee replicate ta'a? Sistemni keenya yookiin immoo kompiitarri keenya baay'ee dadhabaadha yookiin saaxilamaadha yoo ta'edha. Kana jechuun windoon keenya fakkeenyaaf Android operating systemiin keenya yookiin window operating systemiin keenya baay'ee outdatedidha yoo ta'e isaan kana fayyadamachaa carraa akkasii fayyadamachaa. Softwarein kompiitara keenya irra jiru, softwarein bilbila keenya irra jiru outdatedidha yookiin immoo yeroo yerootti kana update hin taane yoo ta'e carraa akkasii fayyadamachaa. Carraa akkasii fayyadameeti stand-alone softwarein kun yookiin immoo stand-alone programmiin kun worm kan jennu kun replicate ta'a jechaadha. Replicate gaafa ta'u kompiitara keenya performance dadhabsiisaa deema, bandwidth consume godha, memory illee consume godha yookiin storage consume godha. Isa dhuma bilbilli keenya cufamuudha yookiin immoo kompiitarri keenya cufamuudha. Kabira immoo hakeriidhaaf illee karaa saaphachaadha. Hakeriin akka inni hack godhu yookiin information keenya akka inni saamu ni godha jechaadha. So kanaaf inni kun amala wormiti jechaadha. Inni itti aanu Trojan horseidha. Trojan horseen inni kun immoo malicious program disguised as useful software jedhama. Inni kun immoo maalidha? Amala softwareii kan inni mul'isu yookiin immoo akka softwareii legitimate ta'e tokkooti kan inni of godhu yookiin akka softwareii amanamaa ta'e tokkooti. Garuu immoo softwareii amanamaa miti. Softwareii sirrii fakkaata, licensed softwareii fakkaata, verified softwareii fakkaata, garuu miti. Fake softwareidha jechaadha. Kanaafi gaafa kana execute gaafa kana download gaafa goonu kompiitara keenya irratti bilbila keenya irrattis gaafa download goone install goonu hojiin isaa maadha? Informationii gaazer gochuudha yookiin immoo informationii kana gaazer godhee hakeriidhaaf dabarsuudha jechaadha. Namicha softwareii develop godhe kanaaf. Kanaafi yeroo baay'ee kan nuti jennu Trojan horsee kana it creates a backdoor for the hacker or for the developer of this Trojan horse software. Kana jechuun barrii duubaan uumachaadha. Takkaa install ta'eera taanaan fakkeenyaaf softwareii verified hin taane tokko garuu softwareii verified hin taane tokko yookiin softwareii licensed hin taane tokko install gootanii softwarein suni softwareii sirrii fakkaata garuu softwarein suni verified hin taane softwarein suni licensed hin taane install gootanii kompiitara keessan irratti itti fayyadamuudhaaf yoo ta'e fakkeenyaaf softwarein suni antivaayirasiidha yoo ta'e garuu immoo antivaayirasii isa sirrii miti
waan biraadha. Gaafa soofteerii sana install gootanii kompiitara keessan irratti bilbila keessan install gootanii akka soofteerii sirriitti yaaddanii jechaadha. Sana booda maal godhaa? Itti fayyadamuu jalqabdu yookiin bifa loogiin isin gaafata. Wantoota tokko tokko isin gaafata. Credential information tokko tokko isin gaafata. Yookiin immoo yoo information akkas akkasii isin gaafatu ta'es install adda gootanii booda yeroo tokko tokko duruma dabartanii isa kana dhiistanii wantoota kan biroo imeelii bantanii loogiin imeel gootu maal gootu yeroo kana maal godhaa? Silently information kana gaazer godha. Maal godhaas? Information kana gaazer godha. Silayyuu create backdoor jenneera. Backdoorii duubaan uumaa yookiin immoo barrii duubaan uumaa. Barrii duubaan kana maal godhaa? Karaa barrii duubaa kana information hakeriidhaaf kennaa jechaadha. Kanaafi Trojan horse legitimate software fakkaata garuu software legitimate ta'e miti, trusted miti. Inni lammaffaan mooyyuu backdoorii uumaa hakeriidhaaf yookiin immoo developerii Trojan horse software kanaaf maal uumaa? Backdoorii uumaa. Sana booda backdoorii kana fayyadamee hakeriin control gochuu danda'a jechaadha kompiitara keenya. Waan kompiitara keenya irra jiru hundumaa control gochuu danda'a jechaadha. Fageenya irra taa'ee at a remote area he can easily access and control our system by using this installed software on your computer. Kanaaf baay'eema software baay'eema malweerii baay'ee ulfaataadha jechaadha. Malweerii baay'ee jabaadha. Fageenya irra namni develop godhe suni software kana namni develop godhe sun fageenya akkasii irra taa'ee kompiitara keessan yookiin siistema keessan gaafa control godhu waan ajaa'ibaati jechaadha. Kanaaf kanarratti awweer ta'uun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaafi antivaayirasii yookiin software kamiyyuu gaafa install goonu software kamiyyuu play store irraa ta'uu danda'a, palm store irraa, waan kamirraayyuu gaafa install goonu verified moo verified miti, licensed dhaan licensed miti kan jedhu jala deemnee sirriitti ilaallee download gochuu qabna jechaadha. Copy software download gochuu hin qabnu. Rakkisaadha waan ta'eef. Copy software kun Trojan horse dha waan ta'eef nu saaxila jechaadha rakkoo akkasiif. Kanaaf kana beekuun dirqamadha jechaadha. Inni itti aanu spyware dha. Spyware kun immoo hojiin isaa secretly collect information about your activity without your consent yookiin without your knowledge. Kana jechuun information keenya secretly icciitiidhaan kan sassaabu jechaadha. Kan inni walitti qabu jechaadha. Even spyware kun maalodha? Spyware kun even kan nuti keyboardidhaan yookiin keyboardii fayyadamnee bilbila keenya irrattis ta'u kompiitara keenya irratti barreessinu even warra kanallee record ni godha jechaadha. Hammam akka gadi fagoo ta'e ilaala asitti spyware kana. Fakkeenyaaf bilbila keenya irraa baankiidha. Aappii baankii jira yookiin aappiin CB baankii yoo jiraate, Commercial Bank of Ethiopia yoo jiraate, Commercial Bank of Ethiopia kana bilbila keenya irratti fayyadamaa jirra yoo ta'e, aappiin kun piinii qaba. Bilbila kan gashinu jiraachuu danda'a. Wantoota kana hanga piinii keenya record gochuu danda'a jecha secretly akka nuti hin beeknetti bifa nuti hin beeknetti. Kuni spyware dha. Spyware dha jechaadha. Baay'ee ulfaataadha detect gochuun spyware fi inni lammaffaa adwarein kun baay'ee ulfaataadha detect gochuun. Kanaafi inni kuni it tracks spyware tracks the keystroke or the keyloggers of the system. Kanaaf baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaafi lammaffaa immoo browsing history keenyallee baay'ee record godhaa jechaadha. Browsing history keenya logging history intini keenya keessa jiru browser keenya keessa jiru hunduma isaa record illee ni godhaa jechaadha. Kanaaf spyware baay'ee hamaadha. Inni itti aanu immoo difference isaaniiti. Difference virusii spywareeti. Spywarein inni baay'inaan kan inni irratti xiyyeeffatu stealing information rather than damaging file.
it secretly collect information rather than damaging like that of the virus and the worm. Kan inni godhu information still godha malee faayila keenya kan bira damaging godhu dhiibbaa irra hin geessisu. Gaarummaan isaa garara. Garuu hammeenyi isaa yookiin immoo dhiibbaa inni geessisu warra kaan caalaa caala. Warra kaan ni beeknallee ni arginallee. Garuu isa kanan arginu. Inni taanu adweeriidha. Adweeriin immoo inni kun immoo maadha? Yeroo hedduu kan nuti jennee waamnu isa kana advertise supporting software jenna isa kana. Advertise supporting software jenna. Inni kun immoo softwareidha. Yeroo baay'ee kan inni generate godhu bifa adii kan qabu yookiin immoo websaayitii bifa adii qabudha. Yookiin bifa advertaayizii qabu generate godhaa jechaadha. Kanaaf hakeriin yookiin immoo adware developeriin tokko software adweerii gaafa develop godhu adweeriin kun maal godhaa? Revenue generate godhaa jechaadha developerii kana. Revenue generate godha. Revenue generate godhaa jechaadha. Kun immoo maal godhaa? Gaafa useriin tokko website tokko seenee www jedhee something gaafa inni seenu jechaadha doominii ta'e barreesse gaafa seenu websaayitii sanarratti pop-up bifa adiitiin yookiin bifa advertisementiitiin wanta ta'e display ta'a jechaadha. Wanti display ta'e kun bifa adiitiin maal isiniin jedha? Akkasiin click gootan yookiin immoo akkasiin click gootan install gootan yookiin immoo akkasiin click gootan view gootan wantoota kana recommend isin godha. Amalli akkasii adweeriidha jechaadha. Inni kun immoo developerii sanaaf maal godha? Generate godha waan ta'e. Money generate godha jechaadha. Kuni bifa sadiitiin kan inni isiniif dhiyaatu yeroo baay'ee yookiin bifa sadiitiin adweeriin kan inni namaaf dhiyaatu. Inni jalqabaa yookiin kan inni ittiin generate godhu revenue bifa sadiitiin. Inni jalqabaa maalinidha? Bifa pay per click kan jedhuun bifa pay per click jedhuun jechaadha. Pay per click jechuun hammuma useriin tokko yookiin immoo namichi websaayitii sana visit godhe hammuma click godhe developerii sanaaf generate godha jechaadha. Pay per click jedhaman kun. Kan biraa immoo bifa pay per view kan jedhudha jechaadha. Pay per view adweeriin kun option akkasii dhiyeessa jechaadha. Pay per view. Pay per view kana keessa immoo hammuma useriin tokko view godhe generate godha jechaadha. Revenue generate godha jechaadha. Intini sanaaf developerii sanaaf. Kan biraa immoo inni sadaffaaf inni dhumaa immoo maalidha? Pay per as install kan jedhu jira. Yookiin immoo pay per install jechuudha. Inni kun immoo bifa kamiinidha? Hammuma useriin tokko seenee install godhu generate godha jechaadha. Namni tokko install godhe taanaan hamma ta'e generate godha. Namni lama install godhe taanaan hamma ta'e generate godha jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee isaan hedduminaanii waan isaan geessanii hedduminaan akka spyware kana miti. Rakkoo isaan geessanii hedduminaan hagas mara miti. Garuutii hedduminaan kan isaan hojiin isaan hojjetan adweeriin kun advertisementiidha yookiin immoo revenue generate gochuudha jechaadha. So kana keessatti rakkoo geessuu haa baatu iyyuu malee memorii irratti yookiin immoo storage irratti bandwidthii kompiitara irratti wantoota kana irratti rakkoo geessu jechaadha. Dhiibbaa geessu. Consume godhu jechaadha. Kanaaf jecha adweeriin rakkoo inni geessu beekuun dirqamadha jechaadha. Kanaaf adweeriin wantoota kanadha jechaadha. Intiniin isaa definitionii isaa fi hojiin isaa kanadha jechaadha. Kanaaf adweerii kana block gochuudhaaf yookiin pop-up ads kana ofirraa block gochuudhaaf just pop-up blockerii fayyadamuun dirqamadha jechaadha. Pop-up blockerii fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Gaafa kana baaneroonni garaagaraa yookiin immoo pop-up kan ta'an
bifa adii advertisementii bifa beeksisa garaagaraatiin wanti inni mul'atan kun nurraa ni badu jechaadha. Browsersii kamirraayyuu gaafa nuti visit goonu ni badu jechaadha. Kanaaf adweeriin more rakkoo ni geessisa kanadha jechaadha. Inni itti aanu fishingiidha. Fishingiin immoo iyyuu waan biraa miti bifa imeeliitiin linkiin garaagaraa kan nu ergamudha jechaadha. Linkiin garaagaraa imeeliidhaanis telegiraamiidhaanis kallacha kamiinuu bifa communicationidhaan kan nuti fayyadamnu irratti bifa linkiidhaan kan nuuf ergamudha jechaadha. Inni kun phishing jedhama. Kanaaf wanta nu ergamu sana kilii gochuu qabnu jechaadha. Linkiin nu ergame suni legitimate linkii fakkaata garuu trusted linkii yookiin immoo linkii amanamaa fakkaata garuu linkii amanamaa miti. Fakkeenyaaf akkuma asirraa ilaalaa jirtani linkiin ta'e nama ta'eedhaaf asirraatii ergameera. Baankii bakka bu'eeti kan inni ergame. Kanaaf kilii godhiidha. Your account is going to expire today. To keep your account activate, please click on the link here. Linkiin kun kennameera. And proceed with the verification process jedha. Kanarratti linkii kanarratti kilii godhiiti. Akkaawuntii kee activate godhi. Akkaawuntiin kee expired ta'aa jira jedheetu akka waan baankii irraa ergameetti linkii kana ergeefii jira. Linkiin kun already karaa imeeliiti kan inni ergame. Karaa imeelii qofa miti SMS'dhaan ergamuu danda'a. Karaa aappii biraallee nu ergamuu danda'a. Kilii gootee advantage akkasii argatta. Kilii gootee bilbila kee kanarratti waan kana hojjechuu dandeessa kan jedhu nu dhufuu danda'a. Kanaaf dafnee kilii gochuun qabnu jechaadha. Kuni fishingiidha. Fishingiidha jechaadha. So isaan kana beekuun dirqamadha jechaadha. Kanaaf linkii kamiyyuu kan nu ergame kilii gochuun qabnu. Maal gochuu qabna? Hover goone yookiin immoo hover yookiin just irra oofne linkii sana irra oofne domain name isaa check gochuun dirqamadha jechaadha. Domain name suni domain name sirriidha yoo ta'e just tarii waan nu fayyadu ta'uu danda'a yookiin immoo waan beeknu ta'uu danda'a. Domain name suni garuu rakkoo qaba yoo ta'e fishingiidha jechaadha. Kuni malwareidha jechaadha. Tokko immoo rakkoon spellingii faa jira. Domain name sana irratti rakkoon spellingii jira. Linkii masii ergame irratti spellingiidha. Rakkoon spellingii jira. Otuma kilii goote iyyuu gara biraatti siin geessu jechaadha. This page is not existing jechuu danda'a. Wantoonni kun jiraachuu danda'u. Kanaaf inni kun fishingiidha. Maalidha? Sababiin isaa sitti ergame tarii information record gochuuf ta'uu danda'a. Keystrokeedhaan wantoota garaagaraatiin track gochuudhaaf informationii kee. Tarii immoo iyyuu kilik yoo gootee gara biraatti yoo deebitee faayila ta'e siif kenna. Faayila bareedaadha. Faayilli sun faayila bareedaadha. Faayila sana sii kenna. Faayila sana akkati daawunlood gootu recommend si godha. Faayila sana yoo daawunlood goote bilbila kee irratti daawunlood hin ta'a yookiin kompiitara kee irratti daawunlood hin ta'a. Karaa sana garuu hakkeroonni ni control godhachaadha siistama kee. Kanaaf fishingiidha. Kun amala fishingii jechaadha. Inni itti aanu ransomwareidha. Ransomwarein kuni yeroo baay'ee hakkeroonni kan fayyadamanii daataa namootaa ittiin kan loog godhanidha jechaadha. Daataa namootaa loog godhanii paymentii gaafatu. Daataa sana akkati deeffattuudhaaf daataa kee loog godhuu, daataa kee loog godhanii boodammoo akkati deeffattuudhaaf maal si gaafatu? Paymentii si gaafatu jechaadha. Raansaamii si gaafatu yookiin immoo furii si gaafatu jechaadha. Akkati kaffaltu. Kun ransomwareidha jechaadha. Eddatti generate gootee yookiin immoo kaffaltii ta'e kaffaltee qarshii ta'e kennitee fi booda maal godhu? Si gadhiisuus danda'u dhiisuus danda'u jechaadha. Gaaraantiin hin jiru, wabiin hin jiru. Kanaaf siistama kee access erga godhanii booda bifa fishingiitiinis access gochuu danda'u, bifa biraatiin access gochuu danda'u, isaan malwarii biraatiin access gochuu danda'u. Garuu teekniikii isaanii lookii godhu siistamicha. Sistema kee loog godhu. Loog godhanii paymentii si gaafatu. Yoo paymentii pay goote malee loog siin goonu siin jedhu. So informationiin kee guututti isaan biratti edda loog godhanii booda encrypted ta'ee jira jechaadha. Isa booda decrypt gochuudhaaf kaffaltii kaffaluu qabda. Kaffaltii kaffaltee booda immoo tarii
si gadhiisuu danda'u si gadhiisuu dhiisuu danda'u wabiin hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee dur kan isaan fayyadaman kaffaltii karaa birooti. Amma garuu karaa biitkoyinii akkatti kaffaltu kan isaan si gaafatanii kaffaltii karaa biitkoyinii karaa kiriptoo kaarensi jechaadha. Bifa kanaan fa'aa si gaafachuu malu. Kanaaf raansaamweeriin baay'ee beekuun murteessaadha jechaadha. Isaan kun kan isaan fayyadaman fiishingiidha baay'inaani. Kanaaf they encrypt your file and disable file recovery on your window yeroo baay'ee. Kanaaf isaan kun baay'ee murteessoodha. Kanaaf waan kamiyyuu bifa fiishingiidhaan gara imeelii keenya karaa telegiraama keenya kan nu ergame kiliik goonee waan rikoomendii nu godhame sana daawunlood gochuun hin barbaachisu jechaadha. Gaafa daawunlood goonu raansaamweeriif nu saaxiluu danda'a jechaadha. Kanaaf beekuun dirqamadha jechaadha. Kanaaf precaution to safeguard your computer against the virus, malware, trojan and the worms. Kanaaf of eeggannoon taasisnu maalidha? Erga kana ta'eeti kana rakkoo akkasii erga geessa ta'eeti vaayirasiin, maalweeriin, troojaan and the worms kan biraallee raansaamweeriin rakkoo akkasii erga geessa ta'eeti precaution yookiin immoo of eeggannoon nuti gochuu qabnu dursinee maalidha? Rakkoon kun otoo uumamiin kan jedhu wantoota muraasan asirratti fideera. Isaan kana laallachaadha. Kana keessatti use antivirus and anti-malware software kan jedhu jechaadha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Keessumaa vaayirasii kompiitara keenya irraati detect gochuudhaaf yookiin scan gochuudhaaf kan nuti fayyadamnudha. Inni kun just real time scanningiidha. Yeroo kamittuu softweerii bilbila keenya irraa yookiin kompiitara keenya irratti antivirusii laayinsensii ta'e tokko gaafa install goonu yerootti scan yoo goona ta'e yookiin immoo vaayirasii scan yoo goona ta'e saaxilamaan ta'u jechaadha vaayirasiidhaa fi kompiitara keenya. Treat detectionidha. Detect ni godha. Treatiin iddoo kamitti akka argamu yookiin immoo kompiitara keenya keessa treatii hagamtu akka jiru count ni godha jechaadha. Detect ni godha. Software updateidha. Isaan kana softweerii update gochuun dirqamadha jechaadha. Sababa kanaaf nu saaxilama jechaadha. Wantiniin keenya kompiitarri keenya waan ta'eef isaan kana laaluun dirqamadha. Window Defenderidha. Window Defenderii inni kun illee baay'ee murteessaadha. Window Defenderiin Window Defenderiin inni kun just it comes with inbuilt window operating systemidha. Just operating system window operating system keenya keessa ni jira. Kanaaf Window Defenderii hundumaayyuu on gochuun dirqamadha jechaadha. Inni kun carraa kompiitarri keenya vaayirasiidhaaf expose ta'uu isaa ni hir'isa jechaadha. Kanaaf isaan kana off irraa kaasnee on gochuun windoo keenya irraa dirqamadha jechaadha. Inni itti aanu third party solution fayyadamuudha. Inni kun kan akka Avast yookiin AVG kan akka malware baay'ee waan akkasii kana fayyadamuudha jechaadha kompiitara keenya irratti yookiin bilbila keenya irratti. Kanaaf antivirus and anti-malware software baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Isaan kun kompiitara keenya yookiin bilbila keenya vaayirasii kamirraayyuu ni eegu jechuudha. Inni itti aanu practice safe browsing habits kan jedhudha jechaadha. Inni kun yeroo baay'ee kan inni xiyyeeffatu wantoota muraasa irrattidha jechaadha. Practicing safe browsing habits. Kanaaf inni kun yeroo baay'ee nuti wantoota hin barbaachisne irratti kiliik gochuun gaarii miti jechaadha. Kan akka pop-upii bifa adsiitiin kan mul'atu wantoota kana irratti kiliik gochuun qabnu. Avoiding pop-ups and ads, pop-up ads. Inni kun baay'ee ulfaataa waan ta'eef pop-up adii irratti kiliik gochuun gaarii miti jechaadha. So we should have to avoid ourselves from clicking on such kind of pop-up ads. Inni kun gara biraatti nu geessa waan ta'eef isaan kanarraa of qusachuudha jechaadha. Inni itti aanu immoo you should have to visit the site that uses just HTTPS
website https yookiin immoo hypertext transfer protocol secure SC kan qabu visit gochuudha. Website SC qabu kana yookiin https qabu kana visit gochuun gaariidha. Warra kaan just SC kan hin qabne unsecured dha waan ta'eef yoo windoon yoo web browser siin keessan updated dha yoo ta'e innumti mataan isaa iyyuu just notify isin godha waan ta'eef website isin ilaaluuf jirtan kuni unsecured dha waan ta'eef jedhee isinitti ni hima waan ta'eef HTTPS fayyadamuun dirqamadha jechaadha. Yookiin HTTPS website kan qabu fayyadamuun dirqamadha jechaadha. Inni itti aanu yeroo faayila yookiin immoo viidiyoo tokko daawunlood goonu yookiin immoo e-bookii illee ta'uu danda'a. Muuziqii tokko gaafa daawunlood goonu of eeggannoodhaan gochuu qabna jechaadha. Because they may contain some kind of hidden viruses. Because of this we should have to see carefully website sana sirriitti ilaaluu qabna jechaadha. Hubachuutu nurra jiraata jechaadha. Inni kun immoo suspicious garaagaraadhaaf nu saaxiluu danda'a waan ta'eef xiyyeeffachuun gara baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha inni kun. Inni itti aanu linkii nutti ergamu kamiyyuu kilik gochuu dhiisuudha. Linkii kamiyyuu linkii nutti ergamu kilik gochuu dhiisu. Inni kun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef fiishingii keessatti ilaalleerra. Isaan kuni save nu godhu jechaadha. Isaan kuni save nu godhu kompiitarri keenya yookiin immoo digital asseetiin keenya expose akka hin taaneef save nu godhu jechaadha. Inni itti aanu inni sadaffaa don't open unsafe email attachment and the links kan jedhu isa kanadha. Imeelii yeroo baay'ee ni beektu. Imeeliin yeroo baay'ee it's a common source of malwareidha. Hedduminaan kan nuti beeknu jechaadha. Karaa sanaati hedduminaan kan hackeroonni informationii keenya guuruu yaadanii yookiin immoo kan informationii keenya hatuu yaadanii karaa sanaati. Kanaafi linkii kamiyyuu karaa imeelii nutti ergamu check gochuun dirqamadha jechaadha. Kanaafi mallattoolee beekamoon karaa imeeliidhaan linkiin nutti ergamus ta'u wanti attachmentiin nutti ergamu wanti garaagaraa nutti ergamu kun mallattoolee garaagaraatiin just adda baasuun illee ni danda'ama jechaadha. Kanaafi inni jalqabaa generic greeting kan jedhamu jira. Generic greeting yookiin generic greeting kun yeroo baay'ee ergaa maal jedhama ergaa hin beekamne yookiin immoo nagaa hundumaaf kan jedhudha. Nagaa hundumaaf kan jedhudha. Nagaa hundumaaf imeeliin hundumaaf ni ergama. Namni hunduu imeelii fayyadamu hundumtuu imeelii sana yookiin immoo imeeliin sun sentinii ta'achaa ni ergama nama hundaaf. Kanaafi greeting to all kan jedhu yookiin immoo greeting to who use this site wantoota kana fakkaatee ergama jechaadha. Kan jedhamu fakkaatee ergama jechaadha. Kanaafi generic greeting kun hedduunsaa malware distributionidha jechaadha. Malware distributionidha. Kanaaf isa kana ilaaluun dirqamadha jechaadha. Kanaaf waan akkasii gaafa arginu save gochuun dirqamadha jechaadha. Gaarii irraati. Inni jalqabu inni kan biraa unknown sender kan jedhu jira. Unknown sender jechuun ergaan kun eenyurraa akka dhufe hin beeku. Ni ergama garuu eenyu hin qabamu. Soorsiin isaa hin beekamu jechaadha. Kanaafi soorsiin isaa hin beekamne tokkollee kilik gochuun gaarii miti jechaadha. Karaa kanaallee adda baasuun ni danda'ama jechaadha. Mallattoo unsafe emailiti warri kun yookiin linkii jechaadha yookiin attachmentii jechaadha. Inni kan biraa spelling mistake rakkoon dogoggorrii emailii illee ni jira. Dogoggorrii spelling illee ni jira. Gaafa linkiin tokko isinitti ergamu gaafa attachmentii tokko isinitti ergamu hover yoo gootan irra keessa yoo deebisistan suuleettanii maawuziis ta'u touchpadii keessan yoo irra deemsistan ni beekama jechaadha. Linkiin sun yookiin immoo attachmentiin sun dogoggorrii qubee keessa jira jechaadha. Dogoggorrii qubee jira taanaan this
It is a kind of malware. It's a kind of malware. Inni kan biraa doojii linkis kan jedhamu jira. Doojii linkisiin kuni just hyperlinkiidha. Hyperlinkii linkii hiika hin qabnedha yookiin linkii dogoggoraa namatti ergamudha jechaadha. Isaan kana beekuun dirqamadha jechaadha. Zip or executable attachment kan jedhudha jira. Zip or executable attachment kun immoo bifa attachmentiitiin bifa zip ta'eedhaan yookiin compressed ta'eedhaan faayilii nutti ergamuu danda'a. Isaan kana kilik godhiitti dubbisii maal kan jedhu jechaadha. Isaan kanarraa seef gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kan bakka isaan beekne, soorsii isaa kan hin beekne, eessa akka dhufe kan hin beekne, kan duraan wajjin communicate goone hin beekne, websaayitii kamirraa kan nutti ergamu kilik gochuun hin barbaachisu. Already you should have to delete it. Kanadha jechaadha. Delete gochuun dirqamadha. Kanaafi kuni baay'ee murteessaadha jechaadha. Inni itti aanu keep software updated. Software keenya yeroo kamiyyuu update gochuudha. Window keenya yeroo kamiyyuu update gochuudha. Operating system keenya Android operating system ta'uu danda'a. Waan kamiyyuu update gochuun dirqamadha jechaadha. Even software achirratti install goone, bilbila keenya irratti install goone, wanta hundumaatti yeroorraa yerootti update gochuun dirqamadha jechaadha. Carraa kanatti fayyadamee kan isin ittiin barbaadu softweeronni tokko kan nuti install goone bilbila keenya irratti yookiin immoo kompiitara keenya irratti kan install goone update gaafa gochuu barbaannu update illee hin taane. Isaan kun softweerii laayisensii hin taanedha jechaadha. Kanallee fayyadamtanii adda baasuu dandeessu. Update gaafa isin gootani automatically yookiin immoo gaafa isin update gochuu barbaaddani updateii hin fudhatan otoo du'an yookiin updateii sirumaan fudhatan. Sababiin isaa softweeriin sun laayisensii miti jechaadha. Copy softweerii fayyadamaa jirtu jechaadha. Kanaafi softweerii keenya yookiin immoo operating system keenya waan kamiyyuu kompiitara keenya irra jiru yeroo yerootti update gochuun dirqamadha jechaadha. Update goona taanaan carraan inni malweerii kanaaf yookiin hakeroota kanaaf saaxilamuu isaa xinnaadha jechaadha. Kanaaf inni itti aanu use strong password and update regularly kan jedhudha. Inni kun baay'ee murteessaadha. Yeroo aappii kamiyyuu fayyadamnu cryptocurrency aappii ta'uu danda'a. Transaction yookiin immoo financial aappii ta'uu danda'a. Wantoota aappiidhaan wal qabatan kamiyyuu bilbila keenya irratti yookiin immoo kompiitara keenya irratti gaafa fayyadamnu strong password fayyadamuun dirqamadha. Password tilmaamuu hin dandeenye. Inni kuni strong password keessatti at least 12 characters yoo xiqqaate 12 characters which is a mix of upper and the lower case letter inclusion of numbers and the symbols. Kana baay'een keenya ni beekna. Kanaaf password tilmaamuu hin dandeenye. Password immoo bifa dictionary hin taane. Password hiika qabu jechaadha. Hiika sirrii qabu. Fayyadamuun gaarii miti yeroo baay'ee. Akkasii akka yaadattaniif password hiika qabu fayyadamuu dandeessu garuu recommended hin ta'u. Password combination of characters with digits and with special characters. Wantoota kana hammachuudha qaba. Kanaafi hanga kaaraakterii 12tti yookiin immoo hanga leetarii 12tti password combinationii special kaaraakterii digitii fi leetarii qabu fayyadamuun gaariidha jechaadha. Kanaafi we don't have to use any kind of personal information as password. Fakkeenyaaf tolaadha maqaan kee yoo ta'e tolaa 1 2 3 jettee fayyadamuu qabdu jechaadha. This is not a good password. This is not a strong password. Because easily gas ta'uu danda'a waan ta'eef, easily tilmaamuu danda'a waan ta'eef, hackeriin combinationii kaaraakterii garaagaraa fayyadamee dictionary attackii fayyadamee yookiin immoo brute force attackii fayyadamee gas gochuu danda'a jechaadha. Kanaafi password combinationii kaaraakterii garaagaraa ta'e bifa scrambled ta'een fayyadamuun dirqamadha jechaadha. Inni itti aanu two factor authentication. Two factor authentication is the very important part as keessatti jechaadha. Kana keessatti two factor authentication keessatti namni kamiyyuu kan inni fayyadamuu qabu gaafa aappii tokko yookiin immoo gaafa
waan tokko bilbila isaa irratti download godhee login godhee itti fayyadamaa deemu two factor authenticator yookiin two factor authentication enable gochuu qaba. Keenyaaf kan akka Instagram ta'uu danda'a, kan akka Telegram ta'uu danda'a, wantoota kanneen biroollee aappii bira bilbila keenya irratti faayinaansiidhaan kan wal qabatu kan nuti akkaawuntii keenya fayyadamnee loogiin goonee wantoota garaagaraa transakshinii garaagaraa gaggeessuun yoo jiraate two factor authentication enable gochuu qabna jechaadha. Two factor authentication kun enable gaafa ta'u OTP nu ergamaa jechaadha. One time password ni jennu jechaadha. One time password kun nu ergamaa jechaadha. Gaafa nuti from time to time yeroo nuti login gochuu barbaannu ni nu ergamaa jechaadha. Nuti faayi nu godha jechaadha. Gaafa nu ergamu two factor authentication kun yeroo kamiyyuu kan inni fayyadamu zero trust dha jechaadha. Zero trust dha. Nama kamiyyuu namanu ati amma fakkeenyaa fi fayyadamaa aappii sanaati, abbaa aappii sanaati bilbila kee irratti yoo ta'e sumayyuu namanu jechaadha. Yeroo kamiyyuu login gaafa gootu zero trust dha waan ta'eef yeroo kamiyyuu login gaafa gootu two factor authentication kun enable waan ta'eeruuf authentication yookiin OTP kana si ergaa jechaadha. OTP kana gaafa si ergu OTP kana fayyadamteeti kanatti login gochuu dandeessu, kanatti login gochuu dandeessu jechaadha. Akkuma kan namni biraallee akkasidha jechaadha. Namni biraa paaswordii kee osoo argate, username kee osoo argate, OTP garuu argachuu hin danda'u waan ta'eef rakkisaadha jechaadha. Kanaaf two factor authentication yookiin multi factor authentication fayyadamuun baay'ee murteessaadha jechaadha asitti. Inni itti aanu password manageridha. Password managerii. We should have to create strong passwords and store unique password and manage password complexity. Strong password managerii fayyadamuun dirqama. Password manageriin already ni jira bilbila keenyarra yookiin kompiitara keenyarra ni jira. Isaan sana keessatti password unique ta'e store gochuun dirqamadha jechaadha. Isaan kana ni ilaalla rakkoon qabu fuulduratti yeroon argadhe isinitti agarsiisa. Inni itti aanu regular changes kan jedhudha. Password keenya ji'a sadiitiin yoo xiqqaate ji'a sadiitiin update gochuu qabna. Ji'a sadiitiin change gochuu qabna jechaadha. We should have to change every 90 days. Guyyoota 90 yookiin guyyoota 90 keessa jijjiiruun dirqamadha jechaadha. So inni kun nageenya password keenya yookiin nageenya sistema keenya, nageenya aappii keenya, nageenya kompiitara keenya ni eegaa jechaadha. Kanaaf wantoonni kun baay'ee murteessoodha. To safeguard our computers, to safeguard our computer assets or digital assets from the cyber crimes. So wantoota kana fayyadamuun dirqamadha. Inni itti aanu be wary of unauthorized devices. Kana jechuun unauthorized device warreen ta'anii warreen deviceota nu saaxiluu danda'an externally nu saaxiluu danda'an yookiin bilbila keenya yookiin kompiitara keenya saaxiluu danda'an beekuudha. Isaan kana beekuudhaan ta'an jechaadha. Kan biraan jiru ala yookiin external device warreen jennu kan alaa kompiitara keenya kan miidhannee jiru jechaadha. Kanneen akka scriptii kanaan alatti jechaadha. Kanneen akka malware, kan akka trojan horse maal jennee kaasne kan akka wormii, kan akka ransomware wanneen kanaan alatti kan biraan jiru jechaadha. Isaan kanarraati of eeguun dirqamadha jechaadha. Isaan kun unauthorized device dha. Fakkeenyaaf use public USB station kan jedhudha. Fakkeenyaaf airportii keessatti, hoteela garaagaraa keessatti public USB station jira. Isaan kana fayyadamuun gaarii miti jechaadha. Maaliif warreen kun vulnerable waan ta'aniif yookiin saaxilamoodha waan ta'eef isaan kana fuunee kompiitara keenyatti yookiin bilbila keenyatti sakka'uun yookiin bilbila keenyatti suuquun sirrii miti jechaadha. Isaan kanarraa of eeguun dirqamadha. Use personal charger yeroo baay'ee personal chargerii keenya mataasaa kan bilbila keenyaaf kan nuti bitanne qofa fayyadamuudha. Chargera namaa fayyadamuun dogoggoradha jechaadha. Chargera namaa fayyadamuun illee dogoggoradha jechaadha. Inni kun illee vaayirasiidhaaf yookiin immoo bilbila keenya yookiin kompiitara keenya weak yookiin dadhabsiisuu ni danda'a jechaadha. Inni kabraa use public wifi.
use public wifi. Inni kun riskii hamaadha. Public wifi yookiin immoo public wifi password hin qabne kan public ta'e hoteela garaagaraa jiru yookiin immoo dogeem zoonii garaagaraa jiru yookiin airportii keessa waan garaagaraa keessa jiru public kan ta'e fayyadamuun gaarii miti. Walumaa galatti recommended ta'uu jechaadha. Inni kun riskiidha. Karaa sana informationiin kee servera namaarratti store ta'uu danda'a. Access ni ta'a jechaadha. Abbaan servera sanaa informationii kee hunduma isaa looksii keessaa argachuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf isaan kana fayyadamuun public wifi irraa of eeguun baay'ee murteessaadha jechaadha. So you should have to trust and use the trusted wifi. Inni kun baay'ee murteessaadha jechaadha. Isa kanadha. Public wifi irra trusted wifi fayyadamuun yookiin wifi passwordii qabu fayyadamuun gaariidha jechuudha. Kanaaf warreen kun baay'ee warra murteessoo ta'edha jechaadha. Inni itti aanu disable micros or microscript in office files. Isaan kun Microsoft Office duukaa wal qabatanidha. Micro kan jedhamu jira Microsoft Office keessa. Isa kana Microsoft Office keessa microscript kana disable gochuun dirqamadha with notification. Disable gochuun dirqamadha jechaadha. Disable goone enable goone taanaan Microsoft Office keenya keessa yookiin Word keessa ta'uu danda'a, PPT keessa ta'uu danda'a. Kan biraa keessa enable ta'ee jira taanaan vulnerability computer keenya ni dabala jechaadha. Yookiin immoo hackeriin yookiin malwarein computer keenya keessa seenee akka inni hack gochuu danda'u yookiin data keenya akka inni hack gochuu danda'uudhaaf carraa ni banaa jechaadha. Kanaaf jecha microscript office keenya keessa disable gochuun dirqamadha jechaadha. Kanaaf isa kana xiyyeeffannootti kennine Microsoft Office keessa dhaqnee optionii jalaatii microscript disable goone save gochuu qabna jechaadha. Computer keenya save gochuu qabna jechaadha. Kanaaf inni kun isa murteessaadha jechaadha. Inni dhuma educate yourself on latest threats. Warreen kun the precaution to save yourself from the cyber crimes. Inni kun isa dhumaati jechaadha. Stay informed on trends. Identify risk faster and avoid malware traps. Kanaaf yeroo kamiyyuu update gochuu qabna. Teknooloojii duukaa update gochuu qabna. Akkuma faayidaan isaa jiru rakkoonni qabatee dhufu hedduudha waan ta'eef update gochuu keenya dirqamadha jechaadha. Teknooloojii wajjin update gochuun dirqama keenyadha. Kanaaf akkuma teknooloojiin dhufee launch ta'een yookiin akkuma teknooloojiin tokko aappiin tokko dhufee launch ta'een fayyadamuu qabnu jechaadha. Riskii isaa adda baasuu qabna jechaadha. Riskii isaa identify gochuun dirqamadha jechaadha. Kun immoo maali faayidaan isaa? Malwareii avoid godha jechaadha. Yookiin immoo saaxilamummaa keenya yookiin carraa saaxilamummaa keenyaan hir'isa jechaadha. Kanaaf stay informed on trend or on the new coming of technology is a very important thing. Beekuun dirqamadha. Beekuun baay'ee murteessaadha. So kana fakkaata jechaadha. Wanti nuti computer security keessatti ilaallee kana fakkaata. Computer security kana keessatti kan biraallee qabadhee isiniif dhiyaadha. So ulfaadha galatooma.